عنده ورث بالسيستم من 5 يبقى ده بصوص عبادات خلاص من عادي بالسيستم من 5 أستيت أركستي هذا سلطة مالك كنوا أستيت يعرفون نعم لمن برازو عندما تأيه أنت كان بيجابه يا بقولك ما بقولك ما أصير ما كانوا بتشوف تجيل اللي شو الصمت نقول كنا تعال نيجي تناقض سلام جابه ما يسلم لم بعلهم سلطة مالك كنوا وشي كفار الجبار ما توصلت ما توصلت من الكلام وارد تكمل أبيهم كلامنا كنا جاتنا إسلام الدكان كتابة توي كارم إذا عندك نارك وقعت جوابي ما تريد هنا وقتها أنت لين جواب إيه راسي يمثل لي أيوة إنتي ما كانوا بتشين أيام بقولك إنك ما سمع من هناك أو وقت سنة أنت نايل عندي ولا أنت ما بتشاتي ما تبغى بتشين أنا سلام جيتي مكان نعرف balas salah sini benda zen dulu نعرف bakal Ashama harka fuunee hordoftoota masii arsiituu jarra jirtu bakka jirteetti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanala kana faaraa taata sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa. Warroonni maatii koo taatanii na hordofaa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo birootiin walitti deebinee viidiyoon kun isin fayyada jedheen yaada akka isin fayyadullee mootii abdiin qaba. Namni tokko waan beeku irraa yoo waliif qoonnee wal fayyanna malee wal hin miinu jedhee waanan yaadeef jechuudha. Chaanala kanaaf warroonni haaraa taatan irra deebi'ee kan isin gaafadhu sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaatii na hordofa. Wantoota isin fayyada jedhee yaadu chaanala kana irratti hojjechuudhaaf kaayyoon qaba. Akkasumallee mootii biyya keenya keessatti hojiiwwan akkamii hojjechuu qabna, hojii ittiin hojjennu saniin illee mootii akkamitti ittiin milkaa'uu dandeenya, bifa kamiin hojjechuu dandeenya, hojii akkamiillee yoo hojjenne hojii sanii wuxxeetamaa ta'uu dandeenya kan jedhuu fi akkasumallee mootii hanga ammaatitti masii maal hojjechaa jirti biyyatti kan jedhu kan isiniif qoodu ta'a. Chaanala kanarratti kan isiniif dabarsu ta'a. Kanaaf maatii taatanii na hordofuu dandeessanii wanta isin fayyada jedhee yaadu tokko wantan beeku hangam beeku irraa isiniif qoodaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa kanan isinii qooduu barbaade dhimma manaatiin wal qabateedha jechuudha. Biyaansi anallee wanti kun dura hangana natti gaafii natti ta'a hin turre yookiin immoo hangana birrii hangana na gaafatallee jedhee yaadee hin beeku jechuudha. Wanta tokko immoo alaalarra teenyetii gaafa ilaallu fi gaafa keessa seennee ilaallu baay'ee garaagarummaa qaba jechuudha. Keessattuu nuti yeroo biyya ormaa keessatti jirru birriin nuti hojjennu birrii baay'ee yookiin birrii guddaa nutti fakkaata. Birriin nuti qabnu sun immoo wanta barbaanne akka nu godhuttidha kan ilaallu jechuudha. Sanarraan kanaaf immoo birrii keenya qabannaa irratti illee baay'ee kan babbaraaxessuun illee jiraachuu mallaa uffata bituu irratti waan garaagaraa jechuudha. Namoonni baay'een akkuma beekamu kaargoo godhanii meeshaa bitanii kan waliin rakkatan kan gatan boolee irratti wantoota garaagaraatu jira argaateedha kan jirru. Kanaafiyyuu immoo hanga tokko waan qubna gara qabu biyya keenya keessa irratti waan tokko yoo hojjetanne ofillee ni fayyanna namallee ni fayyanna jechuudha. Of qofa osoo hin taane namallee fayyaduu dandeenya jechuudha. Kana jechuun meeshaa binnee meeshaa san waliin rakkachuurra akkamittan galfadha meeshaa kana jennee dhiphachuurra hanga binnee san caalaa immoo achirratti meeshaa san irratti gatii keenya baasurra mana tokko yoo ijaarrannee gallee deebinee mana san yoo kireeffanne nu fayyada jechuudha. Manallee yoo hin jiraatin meeshaa binneedhaaf bakkeen nuti kaa'annullee baay'ee rakkoodha isiniin jechuu barbaadetanii maaliif wantoota akkanaa kana
waan argaa jiruufidha jechuudha. Ijoollee baay'een kaargoo godhanii waan waliin rakkachaa jiranidha fi yoon dogongoree dhiifaman isiniin jedha. Egaa gara viidiyoo koo guyyaa har'aatitti yoon deebi'u immooti viidiyoo kana kanan isiniif dabarsuu barbaade isin fayyada jedheen akkuma jalqaba irratti dubbadde akkuma sagalee jara kanaa keessaa dhagahuu dandeessanitti barriin kun 100,000 oliidha gatiin isaa herreegan jechuudha. Kana jechuun waliigalatti namni kamiyyuu haala ijaarsa mana isaa irraan ka'eeti kan herreegsisuu danda'u. Hanguma balbala baay'ee ittiin ijaarsisne balballi keenya baay'ee yoo ta'e yookiin barriin keenya baay'ee yoo ta'e gatiin isaatillee hangasuma ol ka'aa nu gaafata jechuudha. Barriiwwan footoo kana irratti argitan haala kanaan wal fakkaata. Barrii 4 hanga 5 irratti galchuudhaaf birrii 100,000 oliidha gatiin barrii kana bichaan jechuudha. Barriin kun qofti sibiilli kun qofti jechuudha. Sibiilli kun qofti 100,000 oliidha kan na gaafate jechuudha walumaa galatti. Kana jechuun kun kanaan dhumate osoo hin taane manni ganaa mastaawatiin hin galle mastaawatiin isa barbaachisa. Garuu kana qofa barrii kana qofa 100,000 olitti hin herreegne dhugaa dubbachuudhaaf ji'a lamaan dura balbala kana gaafachiiseen ture garuu gatiin isaa hangana hin turre jechuudha gaafa sanii. Amma immoo sa'aatii kanarratti yoon irra deebi'ee gaafachiisu barriin isaa akkuma sagalee jara kanaa keessatti hubattanii hangana ture jechuudha. Meeshaa yeroodhaa gara yerootti dabalaatidha kan deemu biyya keenya keessatti. Hanguma asii qarshiin doolaarri yookiin diraamni ol ka'aa deemu biyya keessatti illee immoo wantoonni hunduu dabalaatidha kan deemu jechuudha. Keessattuu meeshaan manaa yeroodhaa gara yerootti yeroodhaa gara yerootti gatiin isaa kan dabalaa deemu jechuudha. Qabataman kana jedhamee dubbachuun baay'ee ulfaata. Hangana jechuudhaaf jechuudha. Ana hanga hin eegini oli hanga hin tilmaamini oli ijaarsa manaa irratti kan qarshii na gaafate jechuudha. Kanaafiyyuu warroonni mana ijaarra jettanii karoora qabdanii biyya gallee mana ijaarra qarshii qabannee qarshii keenya akkaawuntiirra godhanna jettanii amma akkaawuntiirra birrii keessan teechisaa jirtanii osoo isiniif danda'ame har'a ijaartanii baay'ee natti tola jechuudha. Isin fayyada waan ta'eefiyyuu yoommoo dirqama isinitti ta'ee gara biyyaa gallee mana ijaarsisna jettanii warroon yaada akkasii qabdanii mana ijaaramaa bittanii yeroo tokko hiikkachuu isiniif wayya jechuudha. Maaliif jennaan gatiin isaa yeroodhaa gara yerootti kan dabalaatii deemu gatiin meeshaalee mana ittiin ijaaruu jechuudha. Keessattuu yeroo ammaa keessatti simintoon argachuun baay'ee ulfaata. Gatiin isaa baay'ee ol ka'eetidha kan jiru jechuudha. Yaa hordofuu dandeessanii warroota waa'ee gabaa barsiisanillee akkasumallee mootii maatii itti dhiyeenyaan waa'ee biyyaa gaafachuu dandeessanii jireenya hanga kanaadha kan dabalaatii jiru wanti hunduyyuu yeroodhaa gara yerootti ol ka'aatidha kan deemu jechuudha. Kana jechuun isin sodaachisuu barbaadee osoo hin taane waan gochuu qabnu tokko irratti qaxaroo itti kennuu osoo hin taane har'a boru jechuu osoo hin taane waan gochuu qabnu tokko har'a irratti sa'aatii inni har'a jiru kanarratti yoo goone nuufillee nuu qallala waan ta'eefiyyuu jechuudha. Namni erga biyyaa bahee kaayyoo qaba. Kaayyoo ittiin biyyaa baheessan immoo galmaan gahachuudha inni guddaani. Kanaaf immoo boru yookiin gaafa galle akkas goonarra har'a gaafa irra jirru kana yoo waan tokko godhanne isinillee ni fayyadan isiniin jechuu barbaadetani. Isa dhugaa barrii kana 100,000 olitti hin tilmaamne ani jechuudha. Osoo biyya keessatti taa'amee namni tokko kana inni hojjisiisna jedhee hojii harkarraa hin qabu yoo ta'e baay'ee ulfaata jechuudha. Garuu hojjechaatiyyuu yoo ta'e immoo hangas mara waan ulfaatu miti qarshii hin argamna yoo ta'e baankii irra teechisne muti asii gallee kanuma baankii irra jirtu san baasneeti itti fayyadamna yoo ta'e garuu nutti ulfaachuu danda'a waan ta'eefiyyuu jechuudha. Yoo isiniif danda'ame wanti irra deebi'ee isinitti himu mana yoo ijaarsuudhaaf kaayyoo qabaattan yoo karoora qabaattan biyya galleet akkas goonaa osoo hin taane har'a gaafa as jirtan kana gaafa biyya arabaa keessa jirtan gaafa qarshii ji'aan argattan kana mana keessan ijaarrattanii xumurtanii gara biyya keessanii galuu malee biyyatti gallee mana ijaarran baay'ee isinitti ulfaachuu danda'a jechuudha. Hin ijaaramu jechuu barbaadeeti miti hin ijaarama garuu hanga nuti eegne sanitti argachuu dhabuu dandeenya waan ta'eef jechuudha. Ogeechi beekan tokko mana luukii hanganaan ijaarta jedhee qarshii isaa sitti himuu danda'a yeroo tokkoon jechuudha. Yeroo tokkoon
yeroo tokkoon qarshiin isaa hanganaan ni ijaarama jedheetiyyi nutti himuu ni danda'a jechuudha. Garuu inni sun murteessaa miti yookiin inni hanganaan ijaartan nuun jedheedhaaf nuti qarshii saniin ijaarree xumuruu hin dandeenyu. Maaliif jennaan inni qarshii harka isaa yookiin harka isaa kan fudhatu qofa kan qabatamaan beekuu dandeenyu malee meeshaawwan sun meeqaan akka bitamu wanti nuti irraa beeknu hin jiru jechuudha. Inni gatii har'a jiru irratti dhaabbatee nutti himuu danda'a. Garuu gatiin boru iftaanii meeshaan sun ittiin bitamu mooti namni sunillee beekee hangana nuuf jechuu hin danda'uun isiniin jechuu barbaadetanii maaliif warroonni ogeessa gaafannee ogeessi qarshii hanganaatiin manni ijaarama qarshii hanganaatiin ijaarsisuu dandeessu qarshiin hanganaa isin gaha ogeechi yoo nuun jedhe qarshii saniin nu gaha jennee nuti qarshii san qabannee asii ni galla yoo ta'e garuu qarshii saniin ijaarree akka xumuruu hin dandeenye isinitti himuu barbaadetanii jechuudha. Anallee waasan caalaa na gaafateefidha osoon jalqaba gara mana kanaatti hin seeniin dura qarshii hanganaa naan jedhamee yeroo herreegamee natti himamutti qarshii saniin nam xumura jedhee kananitti seene garuu mootii qarshii san caalaa ixifii qarshii san caalaa kan na gaafate jechuudha. Maaliif isaanis homaa gochuu hin danda'anii meeshaan yeroodhaa gara yerootti kan dabalaatidha kan deemu waan ta'eef meeshaan manaa hedduu dabalaatidha kan deemu waagaan isaa gatiin isaa bakka tokkotti hin dhaabbatu waan ta'eef iyyuu jechuudha. Kanaafi birrii keessan jabeessaa qabadhaa birrii keessan hin baraatessinaa birrii keessan meeshaa garaagaraa irratti baasuu osoo hin taane birrii keessan qabattanii waan tokkorra yoo oolfattanii isin fayyada jechuudha. Ijoollee baay'een asii kaargoo godhanii meeshaa isaanii kan boolee keessatti gataa jiran irratti qaraxamee namoota hedduutu jira jechuudha. Kanaafiyyuu kana ta'uu osoo hin taane birrii keenya seeraan qabachuudha. Har'a birrii gaafa baasnu homaa nutti hin fakkaatu. Har'a birrii gaafa meeshaawwan garaagaraa ittiin binnu homaa nutti hin fakkaatu. Meeshaawwan illee bituu yoo barbaanne biyya keenya keessatti galleetii bitachuu ni dandeenya jechuudha. Qaaman biyya gallee biyyatti bitachuu ni dandeenya. Kanaafiyyuu birrii keessan seeraan qabadhaa. Gaafa hojiitti seentanidha birriin kan akka birriin isin barbaachisu kan isiniif galu har'a gaafa ilaallu garuu birriin nuti qabnu birrii guddaa birrii waan hin dhumnee fi akkasumallee wanta nuti barbaanne san hojjenneetii waan nuuf xumuru nutti fakkaachuu danda'a jechuudha. Garuu gaafa hojiitti seenne birrii sun hanqachuu danda'a. Garuu mootii yoo hojjenne biyya keessattillee hojiin ittiin hojjetame qarshii ittiin argannu hojii hedduutu jira. Isaafillee akkuma jalqaba irratti isinii kaasee viidiyoowwan garaagaraa isiniif hin hojjedhaa biyya keessatti. Anis maalaan hojjechaatii jira biyya keessatti. Akkasumallee mootii hojiin ittiin hojjennee milkaa'uu dandeenyu hojiiwwan akkamiiti osoo gatii guddaa hin baasin jechuudha. Birrii baay'ee osoo itti hin baasin hojiiwwan akkamii hojjechuu dandeenya. Akkasumallee mootii yeroo tokkoon akkamitti hojiiwwan gosa afurii yookiin hojiiwwan garaagaraa yeroo takkittiidhaan akkamitti hojjechuu dandeenya wal biratti qabneetii kan jedhullee isiniif hojjedha. Maaliif jireenyi biyyaa baay'ee ulfaataadha waan ta'eef hojii yeroo takkitti yookiin mootii hojii tokko qofarratti xiyyeeffanne hojjechuu osoo hin taane hojii garaagaraa hojii wal fakkaatoo ta'an wal biraatti qabne hojiiwwan 3-4 hojjechuun ni danda'ama. Kanaaf viidiyoo yeroo itti aanu isiniif hin hojjedha. Viidiyoo isin fayyada jedhee hojii biyya keessatti hojjetamuu danda'u turtii keessan hanga viidiyoo birootiin walitti deemna.